قالت ربي انقلتنيس نيجو بمنا وهم شوفافو ربي قالتهم فتشون برباتش سادا هاتو هالي خيسة جرو صداتش سادا انقا ايرون دا فوكسين كي امتا خيارتي امتا اورمو ترتي امتا اورمو رتي يوم مني اورمو نجاتي هي يوم مني خون جراتي واني برا جراتا دامني سياساتي في مالي في دلهم أورمو بودا يجولا أورمو تدور سوان شوف دورة أمتا جروتو وان شوف أركا أمتا بيجرتو فالمتا أمتا جرو فالمتا أمني خير أما جرا بيتتي ساما ما جرتي سو فوكسين كين يهدون أمتا خين يرقون أنجرو مالف نمو كامبي جارتي جرا كامبي اتنامني إسا اتبروتكت قولو كامبي أدى تجرا كامبين أدى تجرتون أورمو في بدينس أورمو تي في غرغرامي سلف أورمي الرتي فوكس قول أنجران أبلون كي يماتوك أمي أبلون كي يماتوك أمي جان أبلون كي يغوتا أبلون كي يوان غوتا تيف نمني جبا أبلون كي يوانا كان سلا غوني أكس جاء مجراتي فانون لف أورمي خيسة أورمون فتو warri goota keenya goota qabna goota keenya hinaaftanii goota keenya balleessuuf goota wanni ettan goonni hoggaa ummanni isaa kana dhumu boolla jawwee keessa taa'e ummata isaa dhumaatiin laalu jechuudha goota jechuun kaifi dabree ummata isaa dandamuuni goota etta malee harka namaatiin ibidda qabatuun goota jechuun hin dandeemuun jechuu barbaada warra goota keenyaan akkana ettan je'e arrabni keessan kiiloomeetirii 360 deemu warra waan dabreeyyaa danne warra waan keessa jiruun agarre faarsitee bultoota itti gaafatama abalu isiniin jeni isin bobbaasan goonni akka oromoo walii galaattu goonni oromoodha waliidha arkama arra goota faarsitee bultootaatii fi dabballoota faarsitee bultootaa jira malee kabiraa hin jiru jechuudha odoo ummanni keenya lafa handura isaa keessatti lafa isaa keessatti ترى لمرة صديرة أفور الرديبي هم نفانو تانان أجيفا ما جرى وما جرى جيتشونا قرو خانو تيقوة جنون سن ديبي أكم كان ناجرة بريفا ميدو الرافي إدي ديمونين أركا فانون تنفانو أبي جاري كانو قد إكازي خالي إسا جاري الرقرو سيتو إسا وجين أليانسيك أبا أورو فانون الرئيس جارتن وليني أورمو في تجرتمو مالي جين إسن قافتشو بربادي جتشونا خخاليتي مخخالي أبي جاري مال تجاري التنيمت خالي وري أبي جالا كرسي قبا جيسي سنوما خالي وري أبي أمشان كبيرات دبلتي أبول شو جيسي سنوما قافسي سنوتي اسم مورماتوري نميتشو مراتا دا نميتشو خانا بانتو دوغو غوران أركسا سنتي أمتا بلي سيلا فقرقرا قافتشا توري نور ربو باتور تاني اتشونا اوكي الرجا اس ديبيني اس جرة خليها كاس جتن فانو إسا جاري اوكي فانو إني خليه جاري إسنا الرمال وجيقولو جرتا وري أليانسي فانو جارة نجا إسني وري حاجة الراخة فانوني في وراني بريسوما ورمو دون جنو جتنا مانا ترون اوفر دويتن ولين فيت أجرتا مو أمتا خانا جيل ما ولين فيت أنيتي بو أسياسة اتبار بدت شوف ديمتن أبان فد ورا موتو ما إفين جئي جولي أورومو غنداتي قدين أن أدج إتشري خكاشي مليس أبديسا شوا بهاتي في شو إسا قولو شوا بهاتي في شوا ديا شوا كاباجي أورومو أدج إتشرو خانا في إسين غراغرو ما توقون كابدن جوشودا توقون كابدن ministeerota geejjibaa bara dargii buursitoota aba warri amma meeqanu jechaa ture arra gaddeebitanii faarnoon fira keenya abaon OPDO dha yettan jechuu PP dha yettan bakki isin qabatan bakki isin gadhiisan hin jiru jechuudha diinni oromoodha oromoo mataasaati jechuudha kakhalee an qabsaawa jees kakhalee an wayin bu'ure jees kakhalee an ministeera maazagajaati jees warri Itoophiyaanizmummaan sammuu keessaa hin qulqullaawin warri ABO keessa yeroo eeggachuudhaaf ture arra oro amaaraa yookaan oro faannoo ture diina qabsoo oromoo katanaanaatu isin arkee jechuudha kanaaf dhumaati ummata keenya isin cufaatu itti gaafatama isin cufa itti gaafatama
kiiloomeetirii meeqa marsine finfinne waraanni finfinne oromiyaa guutuu nuutu harkaa qabeettan uummatatti maan baane eega biyya guutuu isin harkaa qabaattan akkamiin uummanni oromoo shiftoota faannootiin dhuma ganda isin hidhattanii jirtan keessatti. ganda isin hidhattanii jirtan keessatti. warri immoo kalee qabsoo hidhannoo keessa tursanii arra biyya alaa ta'es biyya ollaa ta'esanii waa barreessitan qaaniidha isiniifu shame on you. Shame on you. Odo ati naannawa san jirtu faannoon jaaramte arra biyya ollaa ta'esee barreessita. Dhiirummaan kee eessa dhaqeeti? Dhiirummaan kee eessa dhaqe? Biyya keessaa dheessitee baateeti faannoo ganda dhiiftee biyya ollaa ta'esee waa barreessita. Akka maqaa kee dha'u barbaadda. Oromoon kana keessanii ba Oromoon kara cufaan qumaara siyaasaa godhachaa jirtan kara gadiitiin humna liyu haayilii kilili shaniitiin ficcisiisaa jirtan kara kanaan faannoodhaan ficcisiisaa jirtan kara kaan ilmaan Oromoo milishiyaa baatii takka leenjiftanii kara naannoo Amaara ergitanii ficcisiisaa jirtan kara kaaniin gareen jiddu gala nuti ettee if jaartee maqeeroo marreettee oriitu nama isin jala dubbachuu dide kophaa ukaamsitanii ajjeeftan warri Oromoo irratti yakka dalagaa jiru isinii jechuudha. Isin kanaatu Oromoo irratti yakka dalagaa jira. Tanaaf ummanni Oromoodha akkuma sabaatti yoo furmaata ifii kanne malee akkuma sabaatti maaliin godhuu qaba je'ee furmaata yoo barbaaddate malee namni du'a kanarraa si dhaabu hin jiru. Namni dhumaatii kanarraa si dandamu hin jiru. Torbaanuma dabre liyyuu haayiliin naannawa shanii nama 40 Oromoota 40 ajjeefte jechuudha. liyu haayiliin naannawa kilili shanii Mustafaa Abjariin ajajamtu daangaa baharratti Oromoota 40 ajjeese jechuudha. Namni irraa dubbate hin jiru. Warri ammoo nuti hayyoota nuti beeytoota jarii ganda Amaaraa keessa deemanii makarafoona Amaaraa oowwisan kun guyyaa tokko dhumaati Oromoota irraan dubbatan. Guyyaa tokko lafa Oromiyaata gurguramu jirtu irraan dubbatan. Guyyaa tokko baha Oromiyaa kanarratti yakka killing silent genocide warri kilili shanii gaggeessu jiru kanarraan dubbatan. Guyyaa tokko Oromoo dhiha Oromiyaati irratti akkasi dhumte irraan dubbatan. Isaan maali dorgommiin isaanii angoodha jechuudha. Yoom Amaara wajjin waagoone Amaara wajjin angootana qooddannaadha. Amaarri ati kaabarraa fidde angoo hojii qooddattu sin jirtu jechuudha. Okay. Muka tortoraa Oromoo keessa uumame. Muka hadhaawaa Oromoo keessa uumame. Kan qulqullooyne OPDO jedhamtu tan Oromumaatu funyaan qabee isi angoorraa buusuu ta'a. Malee Amaarri faannoon ati hojii dhuftee buuftuun hin jiru jechuudha. Kalikki galchuu danda'u. Waan piiphii jedhan tana Oromoodha. Oromoo isii barbaachisu walii galuu qofa harka wal qabachuu qofa jechuudha. Akka Oromoo wal cinaa dhaabbattee gaddaa fi gadadoo keessa jirtu walirraa imimmaan hin namne jeneraalota ifiin jedhanii warri kalee mooraa qabsoo keessa mufatee gabbee arra waan godhu jiran laallaa agarraa jechuudhaan isaan facaasaa jiran. Hijaa kalee walirraa qaban arra mootummaa jalaan jira reveenjiin irra baha. Qeeroo fi ABO rajee warri fiigaa jiru keessaa fi alaa hedduudha jechuudha. ABO jechuun it is not the individual. ABO jechuun nama tokko jechuudha miti. ABO jechuun yaada jechuudha. Yaada sana immoo ajjeesuu danda'u hin jiru. Yaadni san kuufameetuma yaadni sanirra yaadni ida'amee jabaatee yaadni kun guyyaa tokko galiisaa gahaa jechuudha. Nama ajjeeftan malee yaada sana ajjeesuu hin dandeessan OPDO'n. Warri Orofaannoonis ka ABO jibbitan ABO akka dhuunfaan namoota jibbuu dandeessan garuu yaada ABO mo'achuu hin dandeessan jechuudha. Isin mohamtoota waan taataniif. Waltajjii Amaaraarra dhayxanii kadura diineeffattan ABO'dha jechuudha. ABO'n dhoqqee keessa isin fuudheen nama isin godhee wali dhadhawee isin mamaxxansee lafa isin kaa'e ABO'dha. Yaa bada harkarra warra harkarraa nyaate nyaatu isin. Harka irraa nyaatan warra nyaatuudha jechuudha isin.
warrawaan if jala guddisa if jala nyaatu jechuudha isin aba ongulalleedin aba odulalleeti miti Tanzania fi Uganda ta'e khawji mallateese gabbaha dubbadha warri cidheetani warri mallateese waan gaafas gootan ganda amara irra deemte aba warrabsiti jechuudha aba on dhiiga oromoo tokko keessa jira oromoon aba odar gatiin kafadin hinjiru khafir keessatti irraan ajjeefamin hinjiru wareegamin hinjiru dilli arala kana be aba orratti afana qatukun cufti gaafa Kenya tura aba ojeeni dhame alaba dabilisuma oromoo harqabatte jaaniin na hidhan aba ojeani na kolaasan jecha baatan garu gaafa ala dhuften diinna keessan guddaan aba otee mudate jechuudha warra qoriitti nyaatarra deebi'a haguu jechuudha isin xixiqqooga darasa ogaanjo dhiifa manaa godha warri amantii akkas jechuu hiyyaa miti warri xixiqqaan ammoo olii gaffi fiiguutuun shimbirroon xixiqqoon tun mee waan feetaa jettu warri kaleeni bu'ursineeni kana goone jedhu ganda amaara keessa deemanii abaa arrabsaa jiranii miti abaa umarraa arrabsaa turte kana kalee akkamii hoogganaa turte wanni wal gaafatan hedduutu jira tanaaf Oromoon dhumaatiin amma deemu jiru kun dhumaatiin kun qaama yoo namaatee hamaadha ummanni tokko hoggaa akkana dhumu yoo cal je'u balaa guddaatu itti aanaa jechuudha ummanni Oromoo walumaa galatti bifa itti haala itti dhumaatii kana firraa dhaabuun fala balbaaddachuudha qaba kabiraa tokko kasiifidun jiru furmaanni harka ummataarra jira jechuudha harka keerra jira ummanni furmaanni harka keetirra jira kabiraa let me skip waan gari numa dhiifna ammaaf numa dhiifna ammoo ijoollee warra arraagee tafaanno amaara keessa teessanii fi gaman ammoora amaara keessa teessan arraagee family Oromoon fixina isinii fi isinaafu isinii fi isin oolu waan kana dacha kafaluun okay Oromoo khafixaa jiru yeeyi gogaa hoolaa uffatte Oromoo keessa teessuudha jechuudha qabsaa'onni gaaraarraa nafu ummanni Oromoo irraa nafu qabsaa'onni karaa nagaa irraa nafu warri ara jiru irraa nafu caasaa ijoollee warra arraagee tana ta Oromoo akka wadiin galle akkan taane godhaa jirtu daggalattis alattis biyya keessattis caasaa warra arraagee tana jechuudha Orofaan tana wanni takkoonni isin fiddan hin jirtu fagaattu single mother biyya alaa jirtu namarra bobbaaftan isaanis maayilaan gas deemuun dandan hattoota warra maarree hatu goota keenya hinaaftan kanuma ja'an goonni keessan boolle jawwee keessaa ol ba'uu hin dandeenya anaatu isinii hima wanni takkoonni fiddan hin jirtu dhiiga Oromootiin ammoo daldala siyaasaa hojjetachuun numa dhaabbata akka itti dhaabbatus nuutu isin garsiisaa jechuudha aanuma tanaatu isin garsiisu taa kamitti kan ni dhaabbatu bakka biraan barbaadin kakara kaanii afaan Oromootiin jecha kana jechoota ka Soomaalii dabra warri be hogganoonni adda biyyoolessa Ogaadeen kun guutummaatti Oromoo irra lola labsanii jiran akkamiin lola labsanii jiran Gaza Ogaadeen keessatti bahee ja'an khabaas khagurrachu jiru Oromoodhaa miti Soomaaliyaa Jabuutii Somaliland Ogaadeen Magdishoon waliin dhaabbatee Oromoo Gaza keenya saamtu tana firraa dhorkuu qabnaa jedhan Oromoo tamii Gaza isaanii saamu jira Oromoo tamii Gaza isaanii ijaaru jira Maalif Oromoo target godhu barbaadan ambilsigina maal isaanii wajji nyaatan galchu anta mootummaa farra Oromootiif warra hojii jiraatu garuu waan ummata kiyyaatiin nalaala'an warri Ogaadeen addi biyyoolessa Ogaadeen mootummaa namicha amma biyya bulchu abbiyyoo doonte keessan target godhanii jiran ummata Oromooti jechuudha so ummanni Oromoo kana sirritti laallachuudha qaba sirritti jala deemee hubachuu qaba nuti isaanii qabeenya keenyaan jiraate malee warri killilisha nuti takka qabeenya isaaniitiin hin jiraanne lafti isaaniitu lafa agarreessanii jechuudha
warra kaleen unjiraachaa tureetu arra gaaza keenya Soomaaliin akkana godhuu deemti Soomaalii bakka jirtanii walii dirmadhaa jan eenyurra Soomaalii kakaasuu barbaadaniin anaaf gaafiidha. Kakarakaanii jecha tokko jee Mustafeen kalee Oromoon gaafa wanni takka itti bu'u samiirraa arka malee dafee waan hin jiru. Baruma dargii sanuu lafti baha Oromiyaa mootummaa ollaa Jabuutiin taanaan Soomaaliyaadhaan haga arra kabajaa dhabde tana kabajaa dhabdeen beeytu jechuudha. Haga arraatti. Kalee Mustafeen mootummaa san keessa galii teenya galmaan gahachuuf jirra. Usnee tattaa'an jiru hujiidha jirra. Qaran ta'uudha jira jechuun qaran jechuun maal jechuun biyya guddoo Soomaaliyaa jettu hundeeffachaa jirra. Hin jarjarinaa suutanu eegaa ije. Zooniin bahaa kun akkam jira. Shimallis Abdiisaa zoonii bahaa kana ummatuma guutuudhaa wajjiniin gurguree dabarse moo ummatuma fedhii isaatiin gurguramnee jala dabre. Social media don't extreme media Somali tirrattu wanni Oromoo irra deemaa jiru waan laafaa miti Oromoo waan kana ija laafaadhaan laaluu hin qabu. Warri immoo daangaa eeyina ja'an daangaa biyya kabachiifna ja'an warri ka jeneraalota ifiin jiru arra daangaa Oromoo dabarsitanii khannitanii dhugaa rabbi seenaadhaanis seeraanis bifti isin ittiin gaafatamne hin jiru jechuudha. Arra Oromiyaa bahaa meeshaa maleeyyii gootanii ekonomiidhaan daaraa gootanii garagaluun danda'anii humaaf irraa dhorkuun danda'an jettanii warra kililii shanii itti bobbaaftanii qatara cabsaa jirtanii jechuudha. Ammoo saamicha itti jira. Saamicha diinagdee isiniitti jira. Saamicha lafaa isiniitti jira jechuudha. Warri kaleessa Oromoo sadii walirraa eegaa tokkommoo haqasaa eegaa fi jedhan warra sila haqasaa eegaaf jettan san haqasaa cabee jira lafasaa badaa jira akkami guyyaa tokko yaada irra kannachuu dadhabdan mooyoo naggada siyaasaa isinii baase yookaan yoo kaashaa doolaara isinii neqe qofa akka dubbattan waa'ee san irratti jechuu barbaada warra kaaniin kana ol maal jenna ummanni Oromoo bakka jiru irkoo waliif taha awwaan biraa kaniin je'uun qabu arra qeeroo kalee wajji dhaabbattee TPLF maqalee galchidheetteedha arra jeneraaloonni dur jidduu seenanii gandaan jaarratanii qeeroo fi qeeroo wali buusaa hoggaa jiran laallee agarraa jechuudha keessaa fi alaa walii hidhatanii waan kana guyyaan maqaa dhooynee abalu enne dubbannu isini dhufa maaliif an intala Oromooti malee intala gandaati ganda kiyya kophaan qaba I will deal with it garuu Oromoo ta'eetiin dhaladhe dhihayoon dhaqees Oromoon ja'a bahayoon dhufees Oromoon ja'a kaabaa kibbayoon dhaqees jiddu gala dhaqus Oromoodhaan ja'a maqaa Oromoo jedhu kanaatu waliin nu hidhaa jechuudha garuu maqaa Oromoo jedhu waliin nu hidhu kana diineeti maqaa gandaa qabalee dhaggalaa jirra kun ammoo saba guddaa akka Oromoo kanaaf gaaga'ama mataasaa qabaa jechuudha. Maaliif sabni guddaan akkuma ballatutti amallisaa haallisaa xabi'aansaa cufti babal'achaa deemti haala hamaa keessa seenee jiru. Sabni xiqqaan hoggaa wanni kanarra dhufe dafee mataa wal jala qabata. Oromoo arrallee Oromoo walirratti duulchisaa jiru waliin fixaa jiru keessaa fi karayyuunu Oromoodhaa jeen fudhadha. Mootummaa amma jiru kana so called mootummaa Oromoo mootummaan Oromoon fixu mootummaa Itoophiyaati mootummaan Itoophiyaa ammoo Oromoo fixuun isaaf haaraa miti Oromoo bifa adda addaatiin fixuun isaan haaraa miti garuu amma Oromootu bifa adda addaatiin bifa hin beekamneen dhumaa jira kana iyyisiisu kana jechuudha Liyuhay Mustafa Akjar kamallaqa federaala fudhateen Liyuhay naannawa Soomaaliyaa kamallaqa federaalaatiin bobba'uun gadii tana Oromoo fixaa jira. Asii Abiyyaa amma bobbaasu Oromoo fixaa jira. Asii faannoo ifjaartee nuti Amaara bilisa baafneetu fixaa jira. Asii qaama biraa nu ajajamuu diddee nu jala deemuu diddee jee fixuutu jira jechuudha. Oromoon bifa kana cufaanii dhumaa jirti. Tanaaf Oromoo waliif iyyaa waliif dubbadha wal mararfadha nama protect godhuurra saba protect godha nama tokkoof sagalee ta'uurra ummataaf sagalee taha
warra khalee akka leencaa bookise arra akka adurree marratus goota ettanii gurraan nun banina goota yoo ta'e gootummaa isaa bakka itti gootummaa san mirkaneeffate nuu hima yoo gootaati namuu goota goonni ka ummata isaatirraa imimmaan haquudha goonni bakka ati jirtutti gaafa faannoon ummata Oromoo akkana fittu aanaan goota naan jechuu hin dandeessu jechuudha goota naan jechuu hin dandeessu ati keessaafu ka'aabaa'oon diinaa faannoon fira je'ee jechuudha dhumaati arratan siitutti gaafatama ati ka faannoon fira je'e maaliif faannoo fixee miti siitutti qaceelchee jechuudha indirect so akkanuma walii himaa deemna wanni walirraa achi qaqqabnu hin jiru dhumaati taragara na nyaateetiin akka namana dubbadhu na godhe zoonii baha kanaas ija irra qaba ijarraan qabatina wanni joolleen isa ta dirree dhawa keessa jirtu godhu jirtuu fi wanni killilii shaniitii fi wanni adareen tan jettu koontu godhu jirtu waan taphaati miti maaliifin kofla seetoo gamba ka adaree tana dhufu adareen nama mijooti beeytu kanuma dhufe fakkaatti isin xaaxaan qabdu ati dhuftus Oromoo Soomaalii dhuftus Soomaalii Tigreen dhuftus Tigree Amaara dhufus Amaara tasii hedduu nama yaaddees tasii uma nama yaaddeessitu maali firootaan keessaa qaba gatiin ta'eef hin beeka isin numoo uffatteetuma jiraatti xaaxaan qabdu balaan qabdu garuu jara lameen gadii tana baadar godhu jiru Oromoon ija qaroon eeguu qabaan jaa fayyaa taa'oo raabulaa guyyaa gaarii qabaadha.